Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Norway! Stop financing! Stop financing! Ethiopia's fascist regime! Ethiopia's fascist regime! Norway! 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 Stop financing! Stop financing! Ethiopia's fascist regime! Ethiopia's fascist regime! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Is fascist! Is fascist! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Is Nazist! Is Nazist! Norway! 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 Demand! The immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia! Oromo prisoners in Ethiopia! Norway! 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 Demand! The immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia! Of Oromo prisoners in Ethiopia! Norway! 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 Condemning the killings, arrest and torture of Oromo students, peasants, farmers, by Ethiopian fascist regime. Because these are issues and matters that I'm absolutely convinced that will concern many good politicians in the parliaments from all the other parties. I will help getting you in touch with other politicians. But this is a matter of doing exactly what you're doing, which is the right thing, to raise the issue and to get the attention to an issue which has not been sufficiently known in Norway, although I think many people have an uneasy feeling that realities are not as nice as you can maybe believe by reading what is and what's not in Norwegian media. So I thank you very much for this letter. I will read it and I will continue. Condemning the killings, arrest and torture of Oromo peasants, students by Ethiopian fascist regime. Norway, condemning and denounce the barbaric actions of Ethiopian fascist regime against the Oromo. Obbo Guddataa Bokkoo Durataa Hawaasa Oromoo Oslo hiriira nagaa guddaatu amma magaalaa Oslo keessatti ta'aa jira. Amma kan argamnu fuullee waajjira ministeera dhimma diidaa Norway maal kan amma ta'aa jiru maa inni kan dhiyaate mee kana gabaabsiti nutti. Akkuma dhagaa jirru torbaan boodaa kana keessa biyya Oromiyaa keessatti sababa master plaanii Finfinneetti wal qabate barattoonni Universitii Oromiyaa iddoo garaagaraa jiran hiriira dhageessuudhaan ajjeechaan barattoota hedduu irratti raawwatamee jira. Hidhaa fi ijoolleen badaanis baay'ee jira. Kanuma balaaleffachuuf jecha waajjira hajaa alaa biyya Noorwee afoo jirra. Wanti ta'aa jiru dhaadannoo kenna dhageessisuu jirra. Mootummaan Noorwee gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennu akka dhaabu ammallee dhiibbaa dippiloomaasii akka irra godhu sagalee kan dhageessu jirra. Kanumaan ammoo eeyyannoo kenna barreeffamaan dubbisnee itti gaafatamtuu yookiin qondaala hajaa alaa keessaa itti gaafatamtuu damee Afrikaatti eeyyannoo kennannee kabajaan nu dhageettee nurraa fuutee jirti yeroo ammaa kana. Amma nama baay'eedha kan argame hiriira nagaa baay'ee argineerra magaalaa Oslo keessatti kan akkas baay'eetu garuu hin agarre. Namooti kun eessaa dhufan hirmaattotni hiriira nagaa kana? Akkuma beeksisa keenya labsinetti hawaasni Oromoo Oslo akkuma rakkoo kana dhaga'eeni guyyaa ayyaana hojjettoota misoomsota baay'ee argannee yaada nu laataniin waamicha guddaa hawaasa Oromoo Iskandinaaviyaatti akka goonu nu eeranii haaluma saniin qindeessinee biyya Iskandinaaviyaa irraa waa waamneef Siwiidin irraallee kan dhufan jiru, Deenmaark illee kan dhufan jiru, akkasuma biyya Noorwee kutaa garaagaraa irraa nama baay'eetu hirmaatee jira. Hiriira guddaadha. Haga ammaatti keessa hiriira guddaa jedhee amana. Obbo Guddataa Bokkoo ibsanaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Isinis carraa laattaniif galatoomaa isiniin jedha.
So this one is ruling all the police in Ethiopia, they are so lives about taking into country where they need ethnic groups to share the lion's share of governance in all the governing fields. For example, if you take military, the military the economic sector is occupied by the minority movement. Also, the security sector is the police military also automatically the minority. So others are the others are over. Government, to be honest with you, as humanitarian and democratic government and society should have never ever supported this minority regime, which forcefully took over the rest of the empire without foreign aid, without European Union aid, without United States aid and Norwegian aid. This regime cannot stand a week or a day or whatever. So therefore we appeal deeply to the Parliament's Foreign Committee to look into this matter. When with the help of Europeans and Norwegians, our people are being massacred, the Oromo people, okay? More than 0.5% of the whole society, which has nothing to say. We appeal to you and through you to the entire world to stop assistance to this fascist regime. Today, they are killing our people, our innocent students and peasants, farmers. They are under occupation force. And the strengthening comes from here, the West. I have already received this information, and as you may be aware, I have raised the issue about the Oromos with the Foreign Secretary in the Parliament after a meeting that was arranged with representatives from the Oromo people and other groups from Ethiopia 2 months ago, I think. I believe Demirtas is aware of that meeting. So I have already raised it. Thank you. And this letter is urging me to work to lift this case even more. I would like to cooperate with you about it. I'm sure that there are many other politicians in Norway who are aware of and uneasy with the relations that Norway is now having with the Ethiopian regime and the realities that we are aware of, but that are not sufficiently publicized in Ethiopia. So I They are trying to expand the capital city Addis Ababa, right, which is our Oromos, by evicting Oromo farmers around the neighborhood, and then trying to take over the entire central part of Oromia from the Oromos and then divide the Oromos. This is, for us, a matter of life and death. It concerns our children. It concerns us. It concerns as a nation to exist. And this regime is a genocidal regime. To be honest with you, we will feed you with information. Thank you so much. Thank you. Thank you. Here you go. Okay, let's just agree that we will continue this dialogue, and of course it's very important that you also establish a dialogue with people from other parties, because these are issues and matters that I'm absolutely convinced that will concern many good politicians in the parliaments from all the other parties. I will help
getting you in touch with other politicians. But this is a matter of doing exactly what you're doing, which is the right thing, to raise the issue and to get the attention to an issue which has not been sufficiently known in Norway, although I think many people have an uneasy feeling that realities are not as nice as you can maybe believe by reading what is and what's not in Norwegian media. So I thank you very much for this letter. I will read it and I'll continue. I will stay close touch with Demiraj all the time, of course, but with whoever would like to continue the dialogue. Yes, sir. Norway! Thank you. Using our tax money! Our tax money! To support dictatorship! The master plan! The master plan! Is the master killer! The master killer! Stop! Dr. Nagafaa Abdiisaa miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa dantaa hawaasummaa guyyaa har'aa hiriira nagaa guddaa magaalaa Osloo keessatti ta'aa jiru irratti isin argeessan haasofsiisaa jira. Sa'aatii kanatti immoo paarlaamaa Noorwee fuuldura dhaabbannee jirra. Daqiiqaa yertuu fuuldura nama paarlamentariyaanii tokko wajjin atuu isin dhaabbattanii haasaa jirtanii iyyataa galchachaa jirtanii gaaffii ilmaan Oromoo dhiyeessaatu isin jirtanii dhaggeeffachaa turre. Maa inni kun mee afaan Oromootiin natti maa isa jechaa turtan? Gaarii fayyaa ta'e galatoomi. Wanti nuyi paarlaamentii bakka bu'aa paarlaamentii Noorwee itti himaa turre afaan Ingiliffaadhaan itti himne waan amma biyya keessa deemu qofa otoo hin taane mootummaan bicuu suni mootummaan TPLFidha. Kan Tigraayin geggeeffamu mootummaa EDRF jedhameetu jedhama, garuu mootummaa biyya sanaa kan geggeessaa jiru TPLFidha. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuudha. Inni kun erga aangootti mootummaan kun erga aangootti dhufee maqaa EPRDF jechuun politika jaarmaa politika adda addaa kan Oromoos OPDO kan warra Amaaraas kan warra Kibbaa kan soof jala gasheetu maqaadhaaf isaantu simbitaa jira jedhee gararraatti immoo isatu ajaja kenna. Akkasitti uummata keenya acuucaa turanii ammallee acuucaa jiru. Kana waa'ee dhimma magaalaa Finfinneedha babal'achuu maaster pilaan jedhanii lafa baay'ee kan Oromoo hammatee jiru irraa fuudhanii isaan qabeenyaa isaaniitiin faabrikaa irratti hojjechuudhaa fi waan adda addaa kan isaanii kan irratti hojjechuudhaa fi uummata Oromoo achi buqqisanii inni kun magaalaa sana babal'isanii dagaagsuuf tun taane akkuma kanaan dura goomsanii uummata Oromoo goomsanii lafarraa kakaasaa turan kana ammas uummata Oromoo naannoo sana jiru kaasanii ugguu kaasan kana egaa waan baay'eetu babbada jechuudha. Oromoodhaaf waan baay'eetu babbada jechuudha. Afaan isaas afaan kan biraa ta'a. Aadaan isaas aadaa kan biraa ta'a. Seenaan isaas gara fuulduraatti seenaa gara biraa ta'uudhaaf deema jechuudha. Dhaamsa kana dabarsitan jechuudha. Dhaamsa kanatti dabarsinee gara biraan mootummaan suni silaa biyya sana keessa sabboon uummata baay'eetu jira. Uummata baay'ee kan 80tu jira. Kan afaan isaas adda addaan qabu, kan aadaa adda addaan qabu biyya Itoophiyaa sana keessa gara 80 jira. Silaa mootummaa sana keessatti akka biyya tokkotti uummati kuni mootummaa sana keessaa bulchiinsa keessaa karaa waraanaas ta'e, karaa poolisiis ta'e, karaa ikoonoomii ta'e, karaa siyaasaa ta'e keessaa qooda fudhachuu qabu turan. Isaan uummati kuni keessaa qoodan fudhatu. Qoodan fudhatu fakkeenya kaafne kanaa sobne waa'ee ajajoota waraana Itoophiyaa sana. Ajajooti waraana Itoophiyaa akka jirutti Tigroota. Akkasuma poolisii keessaa kan olaanaa ajajanii Tigroota. Kan tikaas akkasuma Tigroota jechuudha. Silaasaan kana keessaa kan qooda fudhachuu qabu uummatichi keessa jiraatudha kan Itoophiyaadha jedhanii bulchaa jiran sanatu hirmaachuu qaba. Isaan kana irraa ergamoo duwwaataa godhanii isaan qooda gaarraatti kan ikoonomiis isaantu dhuunfatee jira. Kan ajaja kennu karaa hundumaa isaanii akkasitti bitaa jiru
kuni Itoophiyaa miti jennee itti ibsaa turre jechuudha. Innaa kana gara biraani mootummaan suni yoo utuu gargaarsa biyya keessanii biyya Noorweey dabalatee biyya warra qabeenya qabu irraa gargaarsa hin argatu ta'e kana nuun godhuu ture. Akkas nuun godhuu ture. Isinii maqaa Itoophiyaatiin gargaarsa kennitu garuu uummata bicuu sanaa aangoo isaanii jabeessaa jirtu. Kanaaf irraa nuu dhaabaa. Isa isaan akkas mirga dhala namaa dhiibanii ijoollee keenya yeroo ammaa kana ijoolleen Oromoodha, uummata Oromoodha mirga keenya jedhanii murtii isaan gaaffii kaasanii irratti boqaasanii ijoollee fixaa jiru. Amma immoo irra deemanii ijoollee warra isaanii jalaa guuranii hidhaa jiru. Qotee bulaas hidhaa jiru. Kuni mirga dhiituudha. Isaanii mirga keenyaaf gaafanne inni kuni baay'ee nuuni baay'ee nu yaaddessee jira. Oromoo kan ta'e dhala Oromoo kan ta'e biyya alaattis biyya keessattis yookiin akka Oromootti lafarraa dhabamuudha yookiin immoo mirga keenya eessifachuudha waan ta'eef kana karaa adda addaadhaaf falmannaa kanillee nuu baraa inni itti himne jechuudha. Dooktar Dagafaa Abdiisaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Galatoomi. Oromo students, Ethiopia regime, torturing, Oromo students, USA, where are you? Norway, where are you? United Nations, where are you? USA, where are you? EU, where are you? Norway, where are you? Obbo Daani'el Gamteessaa gara reediyoo Afuura Biyyaatti baga nagaan dhuftee maali dhaamsa isin amma dabarsaa turtan kun? Dhaamsa amma dabarsaa turre duraan dursa 80 keessa mootummaan Norway gargaarsa guddaa warra Shaabi'aatii fi warra Wayyaanee kanaaf kenne. Aangoo loltoota naannoo sanaa jiru jallise. Isa booda warri Shaabi'aatii fi warri Wayyaanee kun biyya aangoo qabatanii isa booda nagaatiin dhimma kana rakkina Oromoodhaa xumurra jedhanii uummati Oromoo adda bilisummaa Oromoo carraaqaa turanii inni kun nagaatiin furamuun hin dandeenye kaayyoon Wayyaaneedha. Bakka lafa Habashaa Amaaraa bu'ee uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisee biyyaa fi qabeenya Oromoodhaa saamuu irratti waan hundaa'eef isa kana mootummaan Norwee akka nu hubatee ilmaan Oromoodhaa akka deeggaru. Keessumaa immoo lammaffaanii amma waan naannoo keenya biyya keenya ta'aa jirudha. Barattoonni mirga isaaniif immoo falmanii magaalaa Finfinnee guddifna jechaan beekaa uummata Oromoo naannoo isaarraa buqqisanii magaalaa Finfinnee sana babal'isanii biyya Oromoo addatti bitaa fi dhiyaa fi kibbaa fi bahatti addaan muru carraaqaa jira mootummaan Wayyaanee. Isa kanaan mormaa jirra. Isa kanaaf iyyannoo galfanne. Obbo Daani'el Gamteessaa maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan isin galateeffadha. Atis baay'isii galatoomi carraa kanaa kennuuf. Ethiopia regime, killing children. Norway, where are you? Norway, break the silence. USA, break the silence. EU, break the silence. Sagli har'a hiriira nagaa guddaa magaalaa Oslootti adeemsifamaa jiru irratti wal agarree amma immoo paarlaamaa Norway fuuldura dhaabbanneetu haasaa jirra. Maa inni sababni gara hiriira nagaa kanaatti si fide ati immoo Osloo keessan jiraattu eessaa dhufte? Ani biyyuma Norway keessan jiraadha garuu sa'a 7 kan hin deemee dhufe magaalaa Bergen jedhamtu irraadha. Hiriira kana yeroo dura labsame waliigala Iskandinaviyaadhaan akka Osloo magaalaa guddittii Norway irratti ba'utti ibsame. Anis immoo lafa heddumminaan namni itti baay'atee dhimma Oromoo kana iyyuttan iyya jedheetan kan hin dhufe Bergen irra. Bergenittis ni jira hiriirri kun garuu heddumminaan lafni itti namoonni wal ga'utti wayya iyya mul'ifachuuf illee dhageessifachuuf illee sagaleen guddachuuf illee kan hin jedhun. Sagaleen yeroo wal ga'uu guddaa dhaga'ama. Maali sababni har'a gara hiriira nagaa kanaatti si fidame afaan keetiin nutti himte? Yaa roobsan eessaa kaasnee eessatti dubbanna qe'eetti mana isaatti balbala isaatti ijoolleen ganna 10 irraa kaastee rasaasa Wayyaaneetiin agaaziin tumamaa jirti. Lafa maaster pilaan kan jedhamu magaalaa addaa Oromiyaa har'a gara bulchiinsa magaalaa guddittii Finfinneetti
mootummaan wayyaanee yeroo seeraa ala otuu uummatichaa wajjiniin haasa'iin gararraa gara gadiitti murteessee yeroo inni labsii kana labsutti uummanni biyya keessaa guddaaf xinnaan barataan qotee bulaan otuu hin hafin hiriira yeroo bahutu rasaasaan hiriira ijoollee maatii jalatti fixe kanan iyyuudhaaf gadi ba'ee roobsan. Meegaa kanumaan carraa kanatti fayyadamuudhaan dhaamsati Oromoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniif dabarsitu jiraa? Roobsan hamma carraa kootiitiin hin dabarsa karaa hin danda'ameen ani Oromoo isa abbaate akka abbaa kootiitti ammaddee isa haadhan haa ta'u akka haadhaatti isa hiriyaan haa ta'u akka hiriyaatti ammaddeen walii haammannu tokko haa taanu nuuf wanti hundumtuu salphaadha tokko taanee jennaani waaqayyoollee jaalala jaallata akka amantii musliimaatti akka amantii kiristaanaatti akka amantii waaqeffannaatti waaqayyoollee jaalala waaqayyoo yeroo kadhannu yoo jaalalaan kadhannetu waaqayyo kadhaa keenya sana nuu deebisan nuunillee har'a yoo jaalalaan wal hammanne akka Oromootti gaaffiin keenya salphaadha biyyicha Itoophiyaa jedhamuufillee Oromoodha kan maqaa kana guddisee kenneef har'a nuun dhimma morma keenya udheenuu qabe yoo tokkummaadhaan harka wal qabanne yoo waliif obsine yoo garaa warii ballanne isa badii dalagellee bor akka badii isaatiitti wal gaafachuuf iddoo bal'aa qabna biyya bal'aa qabna garaa ballanne yoo walammanne haa bulu dubbiin jenne yoo walii wajjin adeemnetu gaaffii keenyallee fiixaan baafannee mirga keenya arganna wanta ta'aa jiru kanaafillee atattamaan bira geenye waan hundumaa ifattiin baanaan jedhaan karaa koo Oromootti kanan dabarfadha. Ergaa tokkummaa ergaa guddaadha kanatti dabarsitee maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan si galateeffadha. Hedduu galatoomaattis roobsaan yeroo reediyoon keessan hafuura biyyaa akkuma maqaa gaarii ta'e biyyarraa dhaabaan utuu hin hiriin Oromootu sun gaarii haasaa kun gaarii haasaa utuu hin jedhin Oromoon dhaga'ee haa murteeffatu haa baru jettanii yeroo hedduu duukaa buutanii gola Oromiyaa keessaallee dhimma baastanii dhimma Oromoo bakkee baasaa jirtu hedduu galatoomaa Oromoon isinitti gammadaa miidiyaan keessan haa guddatu isiniin jedhaanis. Guddaa galatoomi. Hayyee galatoomi roobsaan kun. Norway! Norway! Where are you? Where are you? USA! USA! Where are you? Where are you? United Nations! United Nations! Where are you? Where are you? Wallisaa Haayiluu kitaabaa gara reediyoo hafuura biyyaatti baga nagaan dhufte. Har'a walgahii guddaa magaalaa Osloo keessatti ta'u irrattiin si arge. Maali kaayyoo walgahii kanaa maaliif argamteeti? Galatoomii reediyoo hafuura biyyaa irratti naaf feeruu keetiif hiriira nagaa har'a baane kana barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti hiriira nagaa baanii mormii waan Finfinnee babal'isuu irratti mormii isaan ba'an kan mormii isaan godhan kana irratti mootummaan wayyaanee rasaasaan deebii isaaniif kennuu kana balaaleffannee ijoollee dhuman kana yaadachuudhaaf mootummaa wayyaanee balaaleffachuudhaaf hiriira guddaa qopheessinee hiriira kana irratti argameen. Hawaasni Osloo yeroo gabaabaa keessatti hiriira nagaa guddaa akkasii kana qopheessee akkamiin itti milkooftan? Akkuma argitu gaa uummata har'aa asirratti argame uummata hedduudha. Magaalaa Osloo keessaa qofa otoo hin ta'in magaalaa Oslootiin alatti namoonni dhufan nama hedduutu jira. Hiriirri kun hiriira guddaadha. Hiriira kana immoo yoo dhugaasaa dubbachuuf ta'e nama marayyuu waan laallatu Oromootu dhumaa jira. Oromootu biyya isaarraati buqqa'aa jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti namni dhaga'ee walitti hiyya dabarsee hiriira kanarratti argame hedduutti milkoofne jedheetanii ni yaada. Egaa kanumaan wal qabsiistee ergaatii dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf dabarsitu maali Haayiluu? Ani dhaamsini uummata kiyyaaf dabarsu warra reediyoo hafuura biyyaa dhaggeeffataniifis dabarsu uummanni Oromoo yeroo marayyuu yoo akkanatti harka wal qabatee wal cinaa dhaabbatee mootummaa nu fixaa jiru nu ajjeesaa jiru kana balaaleffatee bilisummaan keenya yeroo gabaabaatti dhufuu waan danda'amuuf yeroo marayyuu nuti tokkummaa keenyaan tokkummaa agarsiifnee wal cinaa dhaabbannee falmachuudha qabna yoo falmanne malee yoo irratti duune malee yoo irratti dhumne malee bilisummaan nuti hawwinu sun argamuu hin danda'u wal cinaa dhaabbannu tokko haa taanu tokkummaa keenyaa jabeessinuun jedha. Wallisaa Haayiluu kitaabaa gaddisaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo hafuura biyyaatiin guddaan si galateeffadha. Atileen galatoome. Ethiopia regime, killing children. Ethiopia regime, killing women. International media, where are you? United Nations, where are you? EU, where are you? Norway, where are you? Justice, justice for my
Kadir Adam Nanjani Guddoga wannin hiriira kanarratti hirmaachuu danda'eedhaaf roorroodha roorroo jechuun waan laaftuudhaami namni hoggaa ilmaan nu jala gatan hoggaa ilmaan nu jalatti ajjeesan namni ilma Oromoo irraa dhalate ijaan arkee waan kana kabira dabru nutti fakkaatu guddoon gaa roorroon tun arra qofaami yeroo hedduu nutti deebitee jirti ijoollee barattoota amma duraas gataa turanii haa ta'u malee tan ammaa tun hedduu jabaattee dhufte gaaffiin ijoolleetis gaaffii sirriitti lafa kaasanii waa'ee keessaafuu qotee bulaa naannoo Oromoo naannoo Finfinnee jiru haala nama gaddisiisurra jira gaddisiisaan kun haala isaan itti dhiibamaa deemuun marginalize ta'anii jiranii amma duraas hedduu marginalize ta'anii wanta keessatti isaan kun naannoon qotee bulaan naannoo Finfinnee kun miidhamaa jira miidhaan kun amma durallee nuquuqaa jirti osoo kun jiruutti mootummaa wayyaanee namasa achi qubsiifachuudhaaf akka fedhetti buqqaasuu barbaaduun kun tokko akka Oromootti waan hedduu nama dhagahamu jechuudha amma haa duraanuu akkana dhiiboo osoo jiruutti amma sagantaa itti baafatee Oromiyaa bakka lama cabsuudhaaf tattaafachuun isaa kun immoo hedduu nama gaddisiisa jechuudha ijoolleen gaafii mirgaati konstitushinii keessatti amma artikil 49 irratti keewwata 49 irratti Oromiyaan naannoo Finfinnee irraa magaalaa Finfinnee irraa wanni argatti faayidaa addaa argatti osoo jiru faayidaan sunuu dhabamtee ilmaan Oromoo qotee bulaa Oromoo akka fedhanitti dachii sanarraa kaasuun kun hedduu nama gaddisiisa sanirraan ijoolleen Oromoo waan kana kaafnaan qawween rasaa saantumuun xiqqoo hizaaba akka bahan na fakkaatan kanam tokkotti rakkina xiqqoo daangaa qaxxaamuranii jiranii akka fedhanitti waan kana nurra gaggeessuun kun akkaataa teenyee ilaalluumi saniitu na dhagama saniifin arraan tana hanga danda'etti iyyadhee mootummaa Norweeyitti illee taatu galfachuudhaaf kaniin uummataa wajjin hiriiraas dhufe jechuudha. Hiriira nagaa guddaadha namoota baay'eetu irratti hirmaate gara ministeera haajaa alaa adeemee hiriirtotni kuni iyyata isaanii galfataniiru akkasumas gara paarlaamaa biyya Noorwee adeemanii atuu xalayaan galuu atuu iyyatni galuu agarreerra mee ati immoo kanumaan qabdee dhaamsati dhaggeeffattoota sagantaa kanaatti dabarsitu yoo jiraate carraa isaan sii kenna. Galatoomii dhaamsiin an dabarfachuu barbaadu qabsoon ni qallatti malee hin cittu jetti Oromoon abdii kutachuun hin feesisu Oromoon bakka jirutti waan kana waan barattoonni Oromoo kaasan kana deeggaranii bira dhaabbatanii qabsoon tun finiinsanii akka itti fuftu godhuutu irra jira nurraa eegama jechuudha dhaamsiin an dabarsuu qabu abdii kutachuun hin feesisu waraanni guddaan ka dargii sunuu numa kufe khasaaniillee numa kufa isaan kaayoon isaanii nu sodaachisanii qabsoo tanarraa duduuba nu hambisuuf waan ta'eef jecha kun immoo akkan dhaabbanne akka itti fufu namoonnis uummanni biyyaatis taatu ka alaa biyyi jirus barattoota kana cinaa dhaabbachuu qabaa waliin hiriiruu qabnaa ansiin jechuudha galatoomii. Yeroo kee waan naalaatteef maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan si galateeffadha. Anis galatoomiin siin jagaa. Stop financing! Stop financing! Ethiopia's fascist regime! Ethiopia's fascist regime! Norway! 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 Stop financing! Stop financing! Ethiopia's fascist regime! Ethiopia's fascist regime! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Is fascist! Is fascist! Ethiopian regime! Ethiopian regime! Is Nazist! Luba
Tamasgeen gara reediyoo Afuura Biyyaatti bagana gaanneedanii an lafin ka'ee dhufee magaalaa guddittii biyya kanaa keessaa magaalaa sadaffaa Turondaayim kan jedhamu irraan ba'ee dhufee kan kakaasee na fiduu danda'es immoo dhiibbaa miidhaa saba keenya irratti ta'aa jiru kanatu laphee koo na aarsinaan kun miidhaaf dhiibbaan saba keenyaaf ijoollee keenya dhumaa jiran kun hadhaabatu jedheetanini lafa dhimmisaa jirutti saba Oromoo wajjiniin iyya kana dabarsuudhaafan iyya dabarsuu dhufe. Lafa dheeraa adeemtee dhuftee nafatti dhuftee Turondaayimii nama baay'eedha kan hiriira nagaa kanarratti hirmaate. Nama hedduutu dhufee Turondaayimii irraa inni kaan xiyyaaraan inni kaan baaburaan inni kaan buusii konkolaataadhaan dhufan. Maal ergaatti dabarsuu barbaadu carraa kanatti fayyadamuudha? Ergaan dabarsuu barbaadu kuni waan nama aarsu wanta ta'ee fi akka kootti tokkoffaa kana hundumaa dhaabuu kan danda'u Waaqayyo sabii Oromoo Waaqayyoon duratti akka inni Waaqayyoon kadhatuun gaafadha. Hundumtuu immoo kana ofirraa faccisuudhaa fi saba walka wal qabatee yoo kaa'e alagaan nama sodaachuu danda'a wanta ta'e harka wal qabannee yoo kaane Waaqayyo akkuma saba Israa'eliin bukkee goree diina irraa dhowwaa ture Waaqayyo har'a saba kanarraas dhowwuu hin danda'a waan hin jedhu sabi kun harka wal qabatee yoo ka'e Waaqayyoon kadhatee deemee Waaqayyo waan guddaa godhatee yaada sabi kunis immoo humna godhata jedhee yaada kanan ergaa kana dabarsuu barbaadu saba kanaaf. Tamasgeen maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan sin galateeffadha. Baay'ee galatoomaa isinis. Ani Waaqee Ji'oo Garbii jedhama. Ani kiristaana. Barataa teolojiiti. Hiriirri nagaa guddaan kun amma magaalaa Osloo keessatti ta'aa jira. Hiriira nagaa baay'eetu ta'e hiriira nagaa baay'ee ergine innarraa garuu hirmaattota baay'ee qaba nama baay'ee jira. Maan kaayyoon hiriira nagaa kana? Siif immoo dhuunfaa keetti ergaa maalii yookaanis hiika maalii sii qaba kun? Gaaffiin kun gaaffii baay'ee bareedaadha. Hiriirri nagaa kuni waan seenaa yeroo dheeraa walitti qabatee jirudha garuu gabaabaadhumatti yeroo muraasadhaan asitti mootummaan biyya Itoophiyaa mootummaan TPLF karoora addaa magaalaa Finfinnee addaan baasuudhaaf inni xiyyeeffate ilaalchisee uummata Oromoo keessumaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii amma sadarkaa gadiitti jiranii kanarratti gaarii akka hin taane dogoggoraa akka ta'e pilaaniin kun afaan Oromoo aadaa Oromoo qabeenya Oromoo eenyummaa Oromoo irratti kallattiidhumaan xiyyeeffate dhiibbaa kan fidu sababa ta'eef kanaaf mormii dhageessaa turan. Mormii dhageessan kana karaa nageenyaa dhageessanii karaa nageenyaa haa dhageessan malee deebiin kennameef garuu ajjeelchaadhaan ture reebuu ajjeesuu waan kana fakkaatuun ture. Kanaaf nummoo biyya alaa kan jirru kun akkitti mootummaan kun ijoollee keenyaaf uummata Oromootiif saba keenyaaf deebii kennee akkuma seera biyya sanaattis akka seera addunyaatti illee dogoggora sababa ta'ee fi kana mormuudhaaf baanee jechuudha. Gabaabaadhumatti. Anaaf immoo hiikaa inni qabu ani akka amantii kootiitti dhuunfaattis akka ofii koof ilaaluttis ta'u akka amantii kiristaanaatti dhalli namaa bifa Waaqaan uumamee ajjeefamuu du'uu torticha'uun isa irra hin jiru kabajaan jiraachuu qaba gaaffii inni gaafate immoo karaa nageenyaa deebiin deebuu qaba ture mootummaan Itoophiyaa garuu gaaffii nagaa gaafatame kanaaf deebiin inni kenne rasaasaan isaan ajjeesuudhaan isaan hidhuudhaan deebii kenne kun dogoggoradha akka dhuunfaatti dirqama amantii koos ba'uuf akka nama dhimma Oromoo tokko yaaduttis dirqama lammummaa ba'uudhaaf kana bahee waan gochuu danda'u gumaachuun mormii koo ibsuun hojii qajeelaaf barbaachisaa namni hundumtuulee irratti hirmaachuu kan qabuu fi borullee itti fufuu kan qabu ta'uusaa sababatti amanuuf as dhufe. Kanaan wal qabatee carraa kanatti fayyadamtee dhaamsa dabarsitu yoo qabaatteef dhaggeeffattoota reediyoo kanaa fi carraa isaan sii kenna. Dhaamsan dabarsu inni jalqabaa uummatni Oromoo carraa argate kanatti gargaaramee karaa haqa ta'e gaaffii haqaa qabu kana akkuma gochaa jiru biyya keessaaf biyya alaa akkaataa addaan hin cinneen itti fufiinsa kan qabu mormii isaa dhageessisu abbummaa isaa abbaa biyyaa ta'uusaa haqa qabaachuusaa mirkaneessuudhaa fi qabsoo kana gaaffii tokko malee tokkummaadhaan wal cina dhaabbachuudhaan namni hundi waan danda'u gumaachee wal faana dhaabbachuu akka qabu ergaa koo dabarfadha. Baay'ee guddaan si galateeffadha obbo Waaqee galatooma. Galatooma. Norway demand the immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia. Oromo prisoners in Ethiopia. Norway
Norway Norway demand the immediate release of Oromo prisoners in Ethiopia. Oromo prisoners in Ethiopia. Norway condemning the killings, arrest and torture of Oromo students, peasants, farmers by Ethiopian fascist regime. Maqaan kiyya Raabiyaa jedhama kan inni dhufee fi waa'ee aalama biyya keessatti deemaa jiru kana ilaalchisee gaddan qabu irratti kanaafuu hiriira gaddaati kan nuu baane hiriira mormiiti hiriirri kun nuu biyya keessa jiraannee uummata biyyaa sana gargaaruuf hin dandeenyee fi ammaan kan ammoo iyyannaa keenya mootummaa biyya alaatti hibsuuf kanaaf gadi baane. Iyyannaa ofii mootummaa biyya alaa kanatti maal faayidaan fiduu danda'u? Dhageettiin inni qabu haala biyya keessa jiru kanarratti ilaalchisee hubannoon jarri qaban yoo biyya gaanfa Afrikaa sana keessa dimokiraasii jira jedhanii gatii jarri hubannoo sana qaban fi hubannoo sana akka jarri waan jiru kan yoo jara hubachiisne akka hubannoo sanarraa of sirreessanu godhuu dandeenya jenneetu kan nu addunyuma guutuu irratti himachuuf bobbaane jechuudha. Amma immoo dhaamsa addaa yoo qabaattee fi dhaggeeffattoota sagantaa kanaatti waan dabarfattu yoo qabaatteef. Ani kan hin dabarfadhu barattoota biyya keessaa qabsoo kanatti jiran kun akka jarri jabaatanii itti fufanu akka duubatti hin jenne qabsoon jarritti jiran kun qabsoo nagaa akka ta'u lubbuun inuma wareegama lubbuun sun immoo wareegamee hinafuu bilisummaan guyyaa tokko inuma dhufti kanaafuu bilisummaa akka dhuftuuf immoo jabina keessan nu barbaachisa warra biyya jiru nuus asii jabina qabnuun cinaa dhaabbannaa kanuma kan hin jedhu. Maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan si galateef. Galatoometis. Norway condemning the killings, arrest and torture of Oromo peasants, students by Ethiopian fascist regime. Norway condemning and denounce the barbaric actions of Ethiopian fascist regime against the Oromo. Wallisaa Muktaar hiriira nagaa kana keessatti walagarree attam jirtamee nagaan si gaafadha. Ani nagaa jira galata rabbii nagaa jira. Hiriirri nagaa kun maaltu si fide gara hiriira nagaa kanaatti? Hiriirri nagaa kun agartee miidhaa saba keenyarraa biyya irratti gahaa jiru. Hiriirri ammaa kun kan yeroo biraatiin agartee adda ta'ee uummata Oromoo mara bakka jiru dammaqsee bakka kanatti nu fide. Wanni guddaan isaa ilmaan Oromoo barattoota Oromoo gaafii nagayaa harka qullaa gabbahanii gaafii gaafataniif mootummaan rasaasaan guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa tokkotti itti banee haga ammaatti itti jiru. Kana mootummaa biyya Norweeyin akka waan kana agartee hubatu uummanni biyya Norwee akka waan kana hubatu kana ibsuuf uummata Oromoo biyya Norwee Iskaandinaaviyaa jira waliin hiriira dhaabane jechuudha. Hiriira kanatti dhuguma nama hedduudha kan hirmaate biyyoota Iskaandinaaviyaa hedduu keessaati namoota dhufan irratti hirmaatan jiru. Akka wallisaa tokkootti akka artistii Oromootti maali ergaati dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf dabarsitu akkasumas immoo biyya keessatti hubaatii mootummaan irratti qaqqabsiiseen barattoota hubamaniif barattoota hubaatiin irra geef ergaati dabarsitu maali? Wanti ani dabarsu ergaan kiyya yeroo hunda wal fakkaata waan tokko maalinni ergaan suni ummatni Oromoo hardhallee borullee diina isaa afaan tokko ta'ee ofirraa buqqisuu qofa keessattuu dhaloonni amma warri amma rasaasa fuuldura dhaabbatanii rasaasaan dhumaa jiran ilmaan Oromoo bakka mara kutaa hundarraayyuu afaan tokko taanee Oromummaa qofaan wal qabanne diina keennatti fuula garagalfannee ofirraa diina keenna faccisuu qofa laaffannee manatti galuu hin qabnu tokkoomnee diina keennatti duuluu qabna jedhee tanan dhaamsii kana nan dabarsu. Wallisaa Muktaar maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan si galateeffadha. Galatoomatillee carraa kana naalaachuu keetiif. Ethiopia regime torturing Oromo students. USA, where are you? Norway, where are you? United Nations, where are you? USA, where are you? EU, where are you?
Maqaan koo Abbabaan jedhama. An kanan jiraadhu biyya Denmaark irraati. Guyyaa irraa kan magaalaa Osloo dhufneef hiriira mormii waan amma biyya keenya keessatti mootummaan wayyaanee barattoota irratti godhaa jiru ilaalchisee mormii qabnu dhageessisuudhaaf addanatti argama. Baay'eedha namootni Denmaarkii dhuftan namoota baay'een argaa ture nama baay'eedha kan Denmaarkii dhuftan. Denmaarkii akkuma biyyaatti uummata Oromoo biyya sana jiran baay'inaan qabnu. Osloo wajjin wal bira qabame. Osloo wajjin akkuma uummati keenya baay'inaan jiru Denmaarkiin. Garuu akkuma haalli kun biyya keessatti ta'een akka hawaasaatti walitti dhufnee hundumti keenya maal gochuu qabnaa isa irratti mari'anne. Waan tuqaalee sadan tokko irratti walii galle inni duraa hiriira mormii qopheessu Kopenhaagenitti hiriira bahu baay'ina hin qabaatin malee magaalaa Kopenhaagenitti hiriira qopheessinaa jennee akkasuma immoo xalaa barreessinee xalaa mormii awwaala biyya keessa ta'aa jiru qabatamaa kana barreessinee miidiyoota biyya sana keessa jiranii fi akkasumas kanneen mirga dhala namaatiif dhaabbatan hundumaatti facaasna isa jedhu inni sadaffaanii uummata keenya biyya keessatti bifa adda addaatiin madaanii mana qorichaa jiranii kanneen maatiin ijoolleen jalaa du'an maatii sanaaf waan ittiin gadda ta'anis kan ta'u karaa waan humni keenya danda'een walitti qabnannee karaa gargaarsa maallaqaa gochuu qabnaa isa irratti walii galle. Kana goone gaa hiriira sana irratti guyyuma har'aa kana jechuudha. Kopenhaagenitti hiriira baanaa inni qophaa'aa jiru. Hawaasni Osloo immoo hawaasni Noorweey jiru. Maqaa Iskaandinaaviyatiin hiriira kana waama. Kanaaf nuti immoo teenyee amma nama yartuu taanee baay'inaan qabnu waan taaneef achitti hiriira bahurra yoo isa kana hawaasa maqaan hawaasa Iskaandinaaviyaa jiru kanaan baay'inaan bakka tokkotti baane irra bu'aa qabaasa irratti walii galle hiriira isa jedhu kan Kopenhaagenitti silaa guyyaa irraa ta'uuf ture sagantaa isaa jijjiirra jechuudha. Akka kanattiin gama kanatti dhufu. Baay'ee dhugumaan haalaan nama boonsaa achiitii lafa dheeraa baatanii dhuftanii as magaalaa Oslootti hawaasa Oslootiin hiriira nagaa qophaa'e kanarratti argamuun keessan maali carraa kanatti fayyadamtee dhaamsatti dabarsuu barbaaddu obboloota biyya jiraniif ta'uu danda'a Oromoota biyya jiraniif akkasumas hawaasa Oromoo biyya addunyaa garaagaraa irratti facee jiruuf dhaamsatti dabarsitu maali? Dhaamsi jiru agas dhaamsa guddaa miti. Oromoon baay'ina keenya yeroo himannu hundumti keenya ni beekna miliyoona 40 innee himanna. Saba nu bulchaa jiru immoo yoo ilaallee uummata miliyoona 3-5 hin geenyedha. Kan akkamittiin ta'uu danda'a kun jennee fakkeenyaaf nama alaatti yeroo himnu kana hubachuun nama dhiba. Akkamittiin saba mana ga'u saba mana geessu bicoo kanaan bitamaan jedhu hundumaafuu gaaffiidha. Kana kan gochuun danda'ame tokkummaa dhabuu keenya. Amma guyyaa har'aa kana hiriira kanarratti yoo ilaalle waan nama jajjabeessuudha. Oromoon Iskaandinaaviyaa kanatti hiriira waggaa waggaatti utuu hin bahin amnee hin beeknu. Kan har'aa kun isa jalqabaati. Akka kanatti uummati baay'inaan sadarkaa kanatti bahuuni. Kun jalqaba gaariidha jedheen ilaala. Kanaaf tokkummaa keenya jabeeffachuu qabna. Kan biyya keessatti dhumaa jiran ijoolleen barattooti qotee bulaan lafarraa buqqa'aa jiranii warri ijoolleen keenya dhumin jedhanii ka'anii dhumaa jiranii fi dhaamsa naaf barbaadu yoo jiraate isin waliin jirraadha. Waan humni keenya danda'e hundumaanii sagalee isaanii taanee akkuma kana addunyaatti akka dhaga'amu gochuunis ta'ee waan humni keenya danda'een gaaffiin isaan gaafatan kun dhiigi isaan dhangalaasan lafeen cabee lubbuun bade kun akka lafatti namne akka du'a saree ta'ee namne akka gumaan isaanii bilisummaa Oromiyaatiin bahu shakkiin qabu kana gochuudhaaf dhibbaa waan humni keenya danda'u hunda ni goona. Isin bira jirraa jabaadhaa waan dhaabbachuu hin qabneedha. Du'ii jiru nama gaddisiisaa garuu lubbuu kanneen kan amma ammaatti du'an kun akka lafatti namne yoo barbaanne wareegama barbaachisutti fufuudhaani qabsoo gaaffii barattoota amma gaafataa jiran kana gaaffii mirgaa Oromoon waggaa 100 gaafate kana injifannoodhaan xumurree mirga keenya deeffachuudhaaf
isi waliin jirra tokkummaadhaan ka'uu qabnaan jedha Oromoota biyya alaa jiranis gargar faca'uurra dhibee garagartee xixiqqoo nu gidduu jirtu cinaatti dhiibne gaaffii guddaa tokko nu fuuldura jiru gaaffii tokkicha qabnu irratti tokko taanee mirga keenya haa qabsoomnu haa falmannu jedha. Maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan si galateeffadha. Isinis carraa kana nuu laattanii akka hawaasa Oromoo biyya Denmaarkii dhufnee sagalee keenya geeffachuuf addana jirrutti uummata keenyatti immoo qixaan akka haasofnuuf carraa nuu kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Where are you? Ethiopia regime. Killing children. Norway. Where are you? Norway. Break the silence. USA. Break the silence. EU. Break the silence. Norway. Where are you? USA. Galatoomii anillee kana dhufee Norway keessaa magaala Stavangariitiin dhufee magaala Stavangarii biyya beekamaadha yeroo hundaa seena qabeessallee mormii irratti yeroo hunda dursaan irratti hojjetuudhaan achiitii bakka bu'een dhufeen. Baay'ee natti tola reediyoo Afuura Biyyaa irratti illee yeroo jalqabaa miti warri Stavangarii yeroo dhiyaatanii waan dhugumaan ilmaan Oromoo boonsu baay'ee Stavangariitti dalagdaniittu amma immoo maali kaayyoon addana si fidee isa kana gabaabsinatti. Egaa akkuma beekamu kaayyoon akkan har'a dhufu na godhe biyya keessatti mootummaan abbaa irree wayyaaneen uummata Oromoo fi barattoota ijoollee rasaasan biyya keessatti fixuu isaatiin sana dura dhaabbannee mormuudhaan Oromoonni bakka adda addaatti unis Stavangarirraa kana mormuu dhufne kana namoota baay'eedhaan kan Stavangarii dhuftan. Stavangariitii kan dhufne atoobisii tokko guunnee dhufne han addanu go'u Stavangarirraa konkolaataa atoobisii tokkootiin guutuutiin dhufne. Kun dhugumaan guddaa nama gammachiisa magaalaan Stavanger Oslootti dhiyoo miti kiiloomeetirii 500 caala haa ta'u iyyuu malee karaa dheeraa kana akkasitti wal gurmeessanii dhufanii hiriira nagaa kanarratti argamaniiru maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin dhugumaan guddaan isin galateeffadha. Galatoomeetillee kana naannoo jechuutti ulfaadhu jiraadhu. United Nations. Where are you? Ethiopia regime. Killing children. Ethiopia regime. Killing women. International media. Where are you? United Nations. Where are you? EU. Where are you? Norway. Where are you? Justice. For massacre. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.